Ilmi namaa kun yeroo gabaabduu keessaa biyya lafaa kana gubbaarra jiraata. Akkatti keessaa deemus guyyaa keessaa deemus akkaataa ittiin lafa kanarraa ka'us hin beeku. Inni kun isa nu uume harka jira. Nagaan siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatan jechaa suuraa obboleettii kanaa kan argitan baay'een keessan miidiyaa irratti arguu dandeessu. Obboleettii kana otoo lubbuun jirtullee anillee nama daawwachaa ture. Yaa ta'u malee obboleettiin kun lubbuudhaan boqottee kan jirtu jechaadha. Biyya Arabaa kana keessa akkuma keessan hojjetachuudhaaf biyyaa baatee garuu amma immoo lubbuu ishee akkaataa hin taaneen lubbuu ishee dabartee jirti. Namni tokko gaafa biyya isaati bahu ofan jijjiira maatii koon jijjiira jedheetu kaayyoo isaa sanaa galmaan gaachuudhaaf otoo fiigoo otoo beela otoo dhoobatu haala kam keessattuu mijatus mijachuu baatus biyya ormaa kana keessatti bu'aa bahii hedduu dabarseeti. Gaaf kaanitti immoo ireen namaatun immoo akkas taate carraan jechaadha. Carraan namaa kuni du'aan lafarraa kaate lubbuu kee amaaru obboleettii teenya. Obboleettiin tuni nama bakka amantaa ishiillee nama jaallattu nama amantaa ishii irratti qeequmsa baay'ee qabdi hoggaan siniin jedhu amantaa jaallatti amantaa ishiitiif irrattan du'a jettee amantaa ishii irratti. Mucayyoon tun xiiqanyaa kan turte siniin jedha baay'ee tokkoon gadda dhugaa rabbiitii amanuudhaaf baay'ee ulfaata jechaadha. Yeroon hiriyoonni ishii riphi jedhaniitoo jannata siifaa kennu jedhanii yeroonni ishii baay'ee maxxansanii keessa kootu na dadhabee jechaadha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa kana dhuftu yeroo akkasitti lubbuun ishii dabartu warra lubbuun darbe kanarra maatii warra ofii kan biyya keessa jiran jechaadha. Isaantu bara isaanii hunda gubachaa boo'aa gaddaa hafa jechaadha. Ani na yaadadha mucayyoo wayii Saudi Arabiyaa kana keessatti nama ollaa kiyyaatiyyuudha lubbuun dabarte jechaadha. Gaafa lubbuu ishii sun dabarte reeffa ishii sanaa naannoo jeshaniitti reeffa ishii gara biyyaa gashanii gaafa gara biyyaa gashan maatii ishii sun amma ammaatti isa amma kana jechaadha naannoo waggaa 10 achidha. Dhugaa rabbiiti jechaadha namatti dabalamuu dadhabanii. Yeroo ijoolleen biyya Arabaatii galtu yeroo ijoolleen biyya Arabaa deemtu immoo yeroo hundumayyuu isaanii barri isaanii gaddaan dhumate jechaadha biyya lafaa kanarra. Kanaaf carraan ijoollee keenyaa kun baay'ee tokko nama gaddisiisa jechaadha. Akkatti lafa kanarraa deemnus akkatti guyyaa kaanus guyyaa deemnus hin beeknu garuu waan gaarii tokko haa hojjetannu siniin jedha obboloota kiyyaa. Waan makamiifiyyuu waan gaarii tokko haa hojjennu. Jireenyi biyya lafaa kanarraa amma qilleensati. Qilleensi amma darba jechaadha. Bakka tokkos hin dhaabatu waan ta'eef akkasi jechaadha obboloota kiyyaa. Rabbiin lafa jirtanitti sinaa eegu hedduu takkan gadde hedduu tokko lapheen koo na cabe jechaadha. Hoggaan argu ani dhugaa dubbachuudhaaf wanti kun soba jedheen baay'ee amanuu hin dandeenye. Ijoollee baay'ee koomentii jalatti maali kunoo mucayyoon dura silaa jirti dheengadda silaa jirti maal taate duute maalti ishii mudate maalidha jedhee garuu yeroo baay'ee koomentii isaanii ilaalu keessatti nama ajjeese jedhu. Harka namaatu miidhe jedhu obboleettii tana harka namaa miidhuusaa isa halkan keessatti ifa keessatti nama arguu danda'u duwwaatu beeka. Namni beekuu hin danda'u garuu kichuun tun karaa taaftee jirti. Maatii ishii bara isaanii otoo bo'anii otoo gaddanii hafu waanni caba akkana namaa oolchu obboloota kiyyaan nagaadhaan sin baase nagaadhaan sin agashu adaraa keessanii lafuma jirtanittuu kadhadhaa yaa obboloota koo balaan du'a tasaa du'a akka malee. Bakka biyya ormaa keessatti du'uu kana dhaloota keenyarra yaa rabbi maaloo gahe jedhee nurraa dhaabe. Dhugaa ani dhaloota akkana kana yeroo nuyi argu baay'ee lapheen kiyya na caba jechaadha. Mucayyoo tana akkanatti kun lubbuu ishii dabartee jirti nama jannataa ishii haa taasisu. Ishii ammanuma dhumatee jira otoo maatii ishii kara eeganii otoo hiriyoonni ishii kara eeganii otoo nuu galti har'a nuu galti boru nuu galti jedhaniitoo baay'ee keessi isaanii maatii ishii cabee jira. Gadda akkanaa rabbiin namarraa haa kaasu. Duuti inafti miti guyyaa isaa hundumtuu hinuma du'a eenyutu tanan biyya lafaa kanarratti inafu garuu immoo nagaadhaan bahanii nagaadhaan galuu gaafa dadhaban dhaloonni baay'ee tokko keessi nama gadda. Yaa'u kaa maal godhuu miti inni olii dhufe hundumtuu gaariidha jedhanii fudhachuudha malee lakkinaaf hin taane hin barbaadu jechuun hin danda'amu. Inni kun nama miti murteessaan isa oliiti. Waaqayyo murteessinaanis uummanni murteessisantu ta'a malee isa namni murteesse isa namni jedhee miti jechuun barbaade.
kanaaf baay'ee tokko laphee nama cuqaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa karaa tafte tuni kichuun deemte too hin quufne tuni otoo mana arabaa keessatti ifatamtu otoo asiifachi qalbii ishii cabu arra micayyoon tun micayyoo daa'ima xiqqishuudha. Micayyoo yoomuu mayyuu taanani tarkaanfattee illee hin quufne nama homaa waa tokko illee lafa hin qabne carraa ishii dhuftee biyyatti gad dabalamte akkasitti kunoo lubbuu ishii dabartee jirti obboleettii kana yaa'u kaawwanni godhanii jiru waan ta'eef waan isa biraa dhufte waan ta'eef siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii lafa jirtanitti rabbii sinaa eegu. Viidiyoo ishii tokko yeroon argu yeroo isa lubbuudhaan jirtu keessatti baay'ee xiiqofte. Dhugaa rabbiiti beektu ijoollee guyyaa lafa kanarraa deemnu hin beeknu lakkime waa'ee amantaadhaafis yeroo namoonni wal lola yeroo wal loltanii hartanii mirirri jettanii too eenyuun jedhinaayi yaa'u amantaan hin beekaanii amantaan kamiyyuu amantaa qoosatti dhufe miti kamiyyuu taana dhiigatti lola'ee too nu biraan ga'ame garuu immoo gizee akkasitti mirirri jettanii waan baay'ee jedhan kana micayyoon tuni amma viidiyoo ishii tokko gubbaarratti har'a lubbuudhaan jirtu micayoota naqee qufa osoo hin taane nama wayii akkasitti nan ajjeese jetteetti dhaadhatte jechaadha garuu immoo waamichi immoo kashiitu dura ta'e jechaadha kan isheen itti dhaadhatte sana miti. Adaraa keessan yaa obboloota kiyya dhiifaman argatanii biyya lafaa kanarraa yoo deemanii lafuma jirtanitti isiniin jedha. Obboleessa keessanitti yoo gadditan obboleettii keessan gaddisiisuun barbaadinaa itti maaliif seetan dhiifama yoo gootan malee borullee rabbiin fuula fuulduratti nama tokko eenyu yoo jenne gatiin argannu jechaadha dhugaa rabbiitii ibidda keessa buunee watu waanna gar lamaanitti boqonnaan argannu jechuun barbaade. Kanaafi akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa adaraa lafa jirtanitti waan gaarii hojjedhaa jireenya biyya lafaa kanarraa yeroo gabaabduudha xiqqoodha. Ani ijoollee tokko yeroo akkasitti nama ta'anii waa'ee dhumaa ajandaa namaatiif gadi bu'anii ol ba'anii too sa'aatii 24 nama harrabsaa oolan kana otoo amma guyyaan akka mica'oo kana argate isaanitti dhufe isaanirree guyyaatti deebi'anii too namanna naanassi baddalee dhiifama naa godhi jedhuun argatanii. Sababiinsaa yeroon itti dhufteetti waan ta'eef jechaadha. Olbii foon kunii fi lubbuun kun immoo gargar baanan dhiifama argachuun gonkumayyuu hin jiru. Yeroo lubbuu fi foon ofii wal keessa jirutti obboloota keessanitti irree yoo gadditan dhugaa rabbiitii dhiifama walii godhaa adeemaa isiniin jedha. Jireenya biyya lafaa gabaabduu kana keessatti jechuun barbaade hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaayii. Viidiyoo ko kana laayikii godhaa isiniin jedha lafa jirtanitti adaraa waan gaarii hojjedhaayi jireenya biyya lafaa gabaabduu tanaaf jecha waan amaallee hojjetinaa isiniin jedha obboleettii keenya immoo nama jannataa ishii haa taasisu kan lafarraa ishii diddee jirti kasamaa irra boqonnaa ishii dhafaa kennuu maatiif firoota ishii hundumaaf jajjabina haa kennuu fi homaa miti wanti godhan hin jiru waan ta'eef waan olii dhuftee isa olii dhufe immoo ishoo jedhanii fudhachuudha yeroo gaarii naaf qabaadha laayikii gochuun dagatinaa maatii koo ta'a yeroo gaarii.